Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota TV Logos lafa jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ammas irra deebinee sagantaa addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Sagantaa guyyaa irrattis faarfannaadhaa fi akkasumas immoo keessummaan keenya irraa hojjetaa wangeelaa Margaa Dabalii dubbii Waaqayyoo nuuf qabatee dhiyaata. Ergaan keenyas immoo namoota hundumaa akka qaqqabuu fi Facebook keenya irraa akkasumas immoo karaa YouTube keenya share gochuudhaan subscribe gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Kallattiidhaan gara sagantaa keenya guyyaa irraatti ceenaa faarfannaa kana dhaggeeffannee deebinee gara dubbii Waaqayyootti waliin seenna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqa keenyaati galanni ka waaqa keenyaati galanni ka waaqa keenyaati galanni ulfinni ka waaqa keenyaati ulfinni ka waaqa keenyaati ulfinni ka waaqa keenyaati ulfinni jaalala kee himee dadhabu farse indadabu ani indadabu garuma ke hime indadabu farse indadabu ani indadabu galanni ka waaqa keenyaati galanni ka waaqa keenyaati galanni ka waaqa keenyaati galanni ulfinni ka waaqa keenyaati ulfinni ka waaqa keenyaati ulfinni ka waaqa keenyaati ulfinni garuma kee himee indadabu farse indadabu ani indadabu jaalala kee himee indadabu farse indadabu ani indadabu sifan qabo galata 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 sifan qabo ilille sifan qabo ilille sifan qabo ilille sifan qabo galata sifan qabo galata sifan qabo galata hamersu iddootti jirtu hamersu iddootti jirtu lubbuun koo si jaallata hamersu iddootti jirtu hamersu iddootti jirtu lubbuun koo si jaallata hamersu iddootti jirtu lubbuun koo si jaallata sifan qabo galata sifan qabo galata sifan qabo galata sifan qabo ilille sifan qabo ilille sifan qabo ilille hamersu iddootti jirtu hamersu iddootti jirtu lubbuun koo si jaallata hamersu iddootti jirtu hamersu iddootti jirtu lubbuun koo si jaallata hamersu iddootti jirtu hamersu iddootti jirtu lubbuun koo si jaallata hamersu iddootti jirtu lubbuun koo si jaallata. Deebinee nagaan Waaqayyoo masjidii deebinee sin gaafannaa
maatii TV Logos kan taatanii bakka jirtanitti sammas nagaan waaqayyoo isiniif baay'atu irra deebinee kan isinitti himnu karaa Facebook keenya akkasumas YouTube keenya irraan nu daawwachuu akkasumas immoo gochuu hin dagatinaa isiniin jenna amma kallattiidhaan Polesikoo hojjetaa wangeelaa maqaa dabalee na waliin jira. Isa nagaa fuudhee sana booddee waaqayyoon walii wajjiniin galateeffannee ergaa waaqayyoo gaddala kan nuuf qabu walii wajjiniin hirmaannaa margaa baga nagaatiin dhufteensiin jedha. Baga nagaan nu yeroo biratillee sagantaa kana qopheessuu keessatti Logos Media wajjin qooda olaanaa qaba. Fayyaa ta'ii waaqayyo si haa eebbisu yeroo kee gaarii kanaaf. Ameen. Jinis waaqayyo si haa eebbisu. Egaa waaqayyo yeroo dinqisiisaa addaa kan inni nuuf kennu amana. Gara sagantaa gargara kanaatti seeniin dura waaqayyo wajjiniin galateeffannee gara kallattiin sududaan gara sagantaa keenyaatti ceena. Guddaa si galateeffannaa yaa waaqayyo abbaa keenyaa gochaa keetiif gaarummaa kee hundumaaf galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Ammas deebinee bifa kanaan fuula kee duratti akka wal arginuuf carraa dinqisiisaa kana yaa waaqayyo gooftaa nu bantee waan nu laatteef kanaafis dubbisnee si galateeffannaa galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Garbicha kee iddoo kanatti dhiyaatee dubbii sagalee nu dhageessisu dubbii sagalee keetii nu dhageeffachiisuudhaaf dhiyaate kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin eebbisuun fedhaaf jaalala keenyaaf haa ta'u. Iddoo adda addaa ta'anii biyya adda addaa ta'anis yaa waaqayyo gooftaa warra si dhaggeeffatan dubbiin dubbatamu kun jireenya isaanii keessatti hundee godhatee jireenya akka isaaniif ta'uuf maqaa Yesuus Kiristoosiin dhaggeeffattoota keenya hordoftoota keenya hundumaa ati eebbisi. Uma jalqabaa hamma dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin ta'isiin jennaa maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin Ameen. 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 Waaqayyo si haa eebbisu. Egaa yeroo kanaa sii fi qulqulluudhaa fi kenneedha. Gooftaan daddabalee si haa eebbisu. Sagantaa kanaan kaawwachuu dandeessa. Galatoon yeroo biraa waaqayyo guddaa waaqarraa si haa eebbisu yeroo kee gadi jabeetti kana kennitee atillee saba waaqayyoo karaa Logos Media tajaajiluudhaaf dhiyaachuu keetiif guddaa waaqayyo si haa eebbisu galatoomii gatiin kee waaqarra jira gatiin dadhabbii keetii kun. Namni hin jiru yoo ta'e sabni gadhiisii hin ta'a. Namni seericha eegu garuu hammam hagammadu jedha. Saba mul'ata qabu. Mul'ati hin jiru yoo ta'e sabni gadhiisii hin ta'a. Namni seericha eegu namni mul'aticha qabu garuu hammam hagammadu jedha. Mul'ati hin jiru yoo ta'e sabni hin kufa. Sabni tokko hin diigama. Saba tokko kan ijaaru, kan diigu, kan ol kaasu, kan gadi buusu, kan kuffisu mul'ata isaati. Mul'ati saba inni ijaara, mul'ata dhabuun saba diiga. Abbaan Gammachiis yeroo hiike kutaama kana maal jedhee sabni mul'ata hin qabne hin gaggalagalaa jedheenni. Kutaa kanarratti immoo sabni mul'ata hin qabne hin kufaa jedhe. Gadhiisii ta'a. Garatti goru hin beeku. Waan hojjetu hin beeku. Sabni mul'ati hin jiru yoo ta'e sabni gadhiisii ta'a. Hoogganaan qabaatu. Jaarmiyaan qabaatu. Yaada tokkicha hin qabaatu. Ejjennoo tokkicha hin qabaatu. Kaayyo tokkichaaf hiriiruu hin danda'u. Sababi isaa mul'atatu saba walittidha. Kan saba tokko kaayyo tokkoof hiriirsu mul'ata. Kan saba tokko akeeka tokkoof kaasu mul'ata. Kan saba tokko mataa walitti qabu mul'ata. Mul'ati hin jiru yoo ta'e sabni hin facaa, hin diigama gadhiisii ta'aa jedha. Macaafa qulqulluu seera ba'u boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti saba garboome, saba kufee, saba rakkina keessatti kufee, saba garbummaa jalatti kufee waaqayyo mul'ata fide. Ba'u boqonnaa 3 irratti waaqayyo dursee saba kufe sanaaf mul'ata fide. Waaqayyo mul'aticha Museetti kenne. Mul'ata kana gaafa arge Museen dhaqee ijoollee Israa'elitti hime. Isaanis mul'ata kana mul'ata waaqayyo Museetti kenne irratti wal ta'an hin fudhatan. Mul'ati kun waaqayyo biraa dhufe jedhan. Mul'ati kun dhugaadha jedhan. Mul'ata kana irratti wal ta'an. Mul'ata irratti wal ta'uu nama gaafata. Mul'ati wal ta'iinsa hin qabne. Mul'ati amantaa irraa hin qabne. Mul'ati ejjennoo tokkichaa namni hin fudhanne. Mul'ata namni shakkaa duukaa deemu hin diigama galman ga'u. Ijoolleen Israa'el mul'ata waaqayyo Museetti kenne sana irratti wal ta'an.
hin fudhatan isaanis mul'ati kun waaqayyo bira dhufeedhaan waaqayyo saba kufee tokko kan inni ittiin kaasu mul'ataan kaasa waaqayyo saba diigame waaqayyo mul'ataan deebisee ijaara saba kufee waaqayyo mul'ataan deebisee ijaara sabni mul'ataan yoo ijaaramu deebi'amee hin diigamu mul'ata an dubbachuuf deemu kun akka lamatti ilaalla macaafa qulqulluu keessatti mul'ata tokko isa waaqayyo geggeessitootatti akka Museefaa hoggantootatti warra saba geggeessanitti warra saba dura deemanitti mul'ata sabaaf kennuudha inni lammaffaan mul'ata waaqayyo raajotatti isa waaqayyo raajotatti kenne inni kun mul'ata dhalootaatiif mul'ata yeroo gabaabaa jennee adda baasuu dandeenya mul'ata dhalootaati gannan irratti dubbadhu har'a waa'ee mul'ata raajotaatti dubbadhu isarratti yeroo keenya finnu baay'een keenya sabeenna waan ta'eef mul'ati waaqayyo Museetti kenne kun mul'ata dhalootaati mul'ati dhalootaa kun immoo adeemsa jiruuf jireenyaa bira ga'ama adeemsa jiruuf jireenyaan bira ga'ama malee yeroo tokkotti waan galma ga'u miti Israa'eloonni yeroo Baabiloon yeroo biyya Misiritti kufan waggaa 430 biyya Misir keessa jiraatan waggaa 430 salphaa miti dhaloota hedduudha waggaa hedduudha isaan biyya Misir keessatti eenyummaa isaanis jijjiirame aadaa isaanis jijjiirame ilaalchi isaanis jijjiirame tarii afaan isaanii jijjiirameera waaqayyo saba kufee sana garuu mul'ata ittiin deebisee kaasuu gara Museetti fide waaqayyo isaanis mul'ata kana fudhatanii ka'an waggaa 430 booda saba kufee waaqayyo mul'ataan deebisee kaase waggaa 430 booda saba diigame waaqayyo mul'ataan deebisee ijaare waggaa 430 booda saba abdii kutate waaqayyo mul'ataan hamilee isaanii ol kaase mul'ati waaqayyo fidu baraaf baroota gidduutti dhaloota hanga dhalootaatti hojjetama galgala tokkotti ta'a miti waggaa 5 fi waggaa 10 gidduutti ta'a miti wanti waggaa 5 fi waggaa 10 keessatti raawwatamu mul'ata miti karoora malee mul'ati bara dheeraa dhalootatti baraaf baroota gidduutti lakkaa'amee dhalootaan galmagaa yoo ilaaltan ijoolleen Israa'el mul'ata kana fuudhanii ka'anii waggaa 40 adeeman waggaa 40 adeeman sana keessatti dhalooti gaafa isaan Misirii ba'an dhalatan gaafa isaan dhaqanii Kana'aan ga'an dhaloota nama warri dhumarratti dhaqanii gimbii Yaarikoo diigan warri dhumarratti dhaqanii waraana sanatti hirmaatan lola sanatti hirmaatan ijoollee lafa onaa keessatti dhalatan sana warra waggaa 40 gadiiti warra waan danda'an warra xiyya darbatanii hin dadhabne warra fiiganii hin dadhabne warra fayya buleeyyiidha mul'atichi maal eegee dhaloota eegee jechuudha dhaloota hordofe jechuudha waaqayyo egaa mul'ata yeroo fidu callisee fida miti waaqayyo warra mul'aticha baatanis duukaa fida waaqayyo warra mul'atichaaf abboomamanis wajjin fida waaqayyo warra mul'aticha fuudhanii irratti hojjetanis mul'aticha ofitti fudhatanis wajjin fida waaqayyo Ermiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 11 irratti waaqayyo Ermiyaasin akkana jedhe maal argitaa ittiin jedheen innis waan argu waaqayyotti hime damee muka lawwiziin argaa dhuguma argitaa amma sirri deebi'ee waaqayyo mul'atatti kenne maal argitaa yaa Ermiyaas jedhe bishaan xuwwee keessaa danfuun argaa dhuguma argite ammas waaqayyo deebi'ee Ermiyaasin maal argitaa Ermiyaas sadaffaa ammas waan argu sana waaqayyotti hime waaqayyo gaa akkanatti jedhe dhumarratti mul'atanni argaa jiru sana erga irra deebi'ee gaafatee arguuf dhiisuusaa isumaan amansiisee booda waaqayyo akka jedhe kanan sitti dubbadhu kun hamma raawwatamutti ani dhimma isa duukaan bu'e waaqayyo akkana jedha kanan sitti dubbadhe mul'ati kun hamma galma ga'utti ani dhimma isa duukaa bu'a jedhe waaqayyo mul'ata tokko yoo sitti kennu waaqayyo ba'aa tokko yoo sitti kennu hamma wanti sun galma ga'utti biraan hafu waaqayyo hamma dubbiin sun galma geessutti dhiisee hin deebi'u waaqayyo dhimmeen duukaa adeema nan dhimma ilaa quba qabadha dhimmeen duukaa adeema mul'aticha duukaa biraan hafu amma mul'ati maal barbaada dhimmanii irratti hojjechuu barbaada mul'ati dafqanii irratti hojjechuu barbaada
halkaniif guyyaa irratti hojjechuu barbaada. Dhimmuu barbaachisa. Hanbaaqoon lama lakkoofsa tokko amma sadiitti mul'ata kanaaf jiraachuun akka ta'uuf Waaqayyo Hanbaaqoomitti hime. Mul'ata irratti dhimmanii hojjetu mul'ata kanaaf in jiraatama. Mul'ata isaatiif akka jiraatu Waaqayyo isatti hime. Mul'atichaaf akka inni jiraatu. Amma mul'ata arguu duwwaa miti, fudhatanii deemuu miti. Waaqayyo yaada tokko namaa kennu duwwaa miti. Isaaf jiraachuudha. Kaayyoo isaatiif jiraachuudha. Waamicha sanaaf jiraachuudha. Namni waanuma arge quba adeemu hin milkaa'u. Namni mul'ataadha. Mul'ata isaatiin daangeffama. Namni mul'ataadha. Mul'ata isaatiif bitama. Namni mul'ataadha. Mul'ata isaatiif jiraata. Namni mul'ataa mul'ata isaatiif gatii isa baasitu hundumaa baasee aarsaa isheen gaafatu hundumaa baasee dadhabbii sana hundumaa baasee wajjin jiraata. Malee mul'ati arganii dhaga'anii dhiisanii fiigee waan dhufu miti. Waaqayyoomti sitti dubbatee siif kenneef waan ta'u miti. Mul'ata ofiitti cichuudha. Cichanii irratti hojjechuu gaafata. Itti ciniinnachuu rakkina dhufuus aarsaa dhufuus gatiin nama baasisuus irratti cichanii halkaniif guyyaa irratti hojjechuu barbaachisa mul'ati. Mul'ati Waaqa namaaf kennu halkaniif guyyaa irratti hojjechuu barbaachisa. Kadhachuu barbaachisa. Irratti yaaduu barbaachisa. Irratti qayyabachuu barbaachisa. Irratti qorannaa geggeessuu barbaachisa. Irratti dafquu barbaachisa. Irratti hojjechuu barbaachisa. Sabni mul'ata isaarratti hojjetu. Sabni mul'ata isaaf dhimmee hojjetu. Sabni mul'ata isaarratti gatii mul'ati sun baasiftu fudhachuudhaaf qophii ta'e hin ka'a lafa kufee. Sabni mul'ata hin qabne garuu dhaabatee iyyuu nafu. Har'a waan jiruuf mul'ata hin qabu taanaan har'a dhaabatee jira. Har'a waan hundumaa qabaa. Har'a waan hundumaa geessifatee jira. Fuuldura isaatiif dhaloota ta'anuuf egeree isaatiif garuu mul'ata hin qabu yoo ta'e sabni akkasii hin kufa. Baroota keessatti argineerra sabni mul'ata hin qabne yeroo ni diigamu. Baroota keessatti argineerra sabi mul'ata qabu dadhabaan yeroo ni ka'u. Sabni mul'ata qabu yoo kufellee hin ka'a. Hanbaaqoon boqonnaa 3 lakkoofsa 17 irratti hamma dhumaatti dhaabbatanii mul'ata ofii eeguu Waaqayyo Hanbaaqoomitti dubbate. Namni jarjaruu jedhe Waaqayyo Hanbaaqoomiin nama yaada qajeelaa qabu miti. Namni jarjaruu nama mul'ata qabu miti. Namni mul'ataa hamma dhumaatti obsee mul'ata isaatiif gatii baasa. Namni mul'ataa hamma dhumaatti mul'ata isaarratti cichee gatii mul'ati sun isa baasiftu hundumaa baasa. Kanaaf hamma dhumaatti mul'ata keetiif amanamaa ta'uu si barbaachisa. Hamma dhumaatti mul'ata kee wajjin dhaabbachuu si barbaachisa. Hamma dhumaatti mul'ata kee si barbaachisa. Mul'ati qajeelfama jireenyaati. Qajeelfama jireenyaati. Namoonni mul'ata qaban namni hin kolfaaf hin kolfan, namni hin bu'aaf hin bu'an. Waan isaan qajeelchu, waan gaayid isaan godhu, waan isaan geggeessu qabu. Mul'ata isaan irratti hundaa'a jireenyi isaanii. Waaqayyo dachaa siyaa heddisuu sagalee humna qabu dinqisiisaa dhaloota boriif biyyaaf ta'u nutti dubbatte Waaqayyo nutti dubbate. Kanaaf Waaqayyo bara keef tajaajila kee hafee heddisuu. Egaa dhaggeeffattoota keenya ergaa galgala kana Waaqayyo nutti dubbate akkatti eebbifamtanii abdii guddaa qabna. Sagantaa wal fakkaatuun deebinee amma wal agarrutti nagaa Waaqayyo keessaa tura kan isin jedhu. Kan isin wajjin ture ani Rooberaatti Roobgaadha. Akkasumas immoo hojjeta Mangeelaa Margaa Dabalii Swiidin irraa gooftaan daddabalee ammas yaa eebbisu isinis lafa jirtanitti Waaqayyo sana eebbisu isiniin jenna. Sagantaa wal fakkaatuun amma deebinee wal arginutti. Galanni kan Waaqa keenyaati. Galanni kan Waaqa keenyaati. Galanni kan Waaqa keenyaati. Galanni 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 ulfinni kan Waaqa keenyaati. Ulfinni kan Waaqa keenyaati. Ulfinni kan Waaqa keenyaati. Ulfinni 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 jaalala kee himee dadhabu himee dadhabu faarsee dadhabu dadhabu ani dadhabu gaarummaa kee himee dadhabu faarsee
keetii